Inna kan lammii biraa maaliif lammii keenyatti hin heerumnu maaliif lammii keenyatti hin heerumnu kan jedhu tokkoffaa biyya arabaa gizee turru umriin keenya sin deema daa'ima argachuufis waan goonuudha kun jechuudha. Inna afraffaan dubartiin tokko heerumtee moo osoo hin heerumin biyya arabaa dhuftee wayya kan jedhu fi ana akka kootitti osoo hin heerumin osoo ta'e baay'ee shaggaa maaliif hojjettanii qalbiin lama ta'a hin jeeqamtii inaffaan hin jiraa jidduus wanni hin taane hisseenaa innis kan biraa jaalatee kan biraa irratti fu'aa kan agarsiin uftutti jee kan biraa hin fu'aa yeroo sanitti immoo sammuun hin jeeqama. Inna osoo hin heerumin hin jedhan. Shanaffaa shamarran keenya miidiyaa irratti jaalalli nu qabee kan jedhanii jaalalli nu qabee ani kana taphan jedha malee sheexanan jedha malee jaalala hin jedhuun jaalalli Kiristoos jaalalli waaqayyo bichaatu nama jaalataa hin jira jaalalli hin jiru hin jedhu jaalalli garuu bootaa qaba miidiyaa kan miidiyaa irra kan taphaati waaqayyo isa keessatti na baasu. Gaafiin jahaffaa fi isa dhumaa mudannoon kee kan biyya arabaa tokko nutti himii jette siifan jechuudha. Mudannoon ani na mudate gizee mana madaamii hojjetuudha. Mucaan madaamii na yaamee fi kazaan fiigaan deeme. Waan deemu isaan barandaa ta'anii barri cufanii banaa fakkaataa mastawootiin innaa deemetan mastawootii sanitti bu'ee. Ammas kootti hogganaan jedhan akkasumatti akka inni jiru doon beeku mastawootii sanitti bu'ee mudannoon kiyya inni kana mudannoon kiyya baay'ee gizee biraan sin taphachiisa sirriitti. Inni biyya keessaa immoo yaada'u. Subscribe, like, share hin irraanfatinaa. Gaafan lammata immoo ufu daa'ima koo jaarsa koon fideen sinii ufa. Inna kan lammii biraa maaliif lammii keenyatti hin heerumnu maaliif lammii keenyatti hin heerumnu kan jedhu tokkoffaa biyya arabaa gizee turru umriin keenya sin deema daa'ima argachuufis waan goonuudha kun jechuudha. Inna afraffaan dubartiin tokko heerumtee moo osoo hin heerumin biyya arabaa dhuftee wayya kan jedhu fi ana akka kootitti osoo hin heerumin osoo ta'e baay'ee shaggaa maaliif hojjettanii qalbiin lama ta'a hin jeeqamtii inaffaan hin jiraa jidduus wanni hin taane hisseenaa innis kan biraa jaalatee kan biraa irratti fu'aa kan agarsiin uftutti jee kan biraa hin fu'aa yeroo sanitti immoo sammuun hin jeeqama. Inna osoo hin heerumin hin jedhan. Shanaffaa shamarran keenya miidiyaa irratti jaalalli nu qabee kan jedhanii jaalalli nu qabee ani kana taphan jedha malee sheexanan jedha malee jaalala hin jedhuun jaalalli Kiristoos jaalalli waaqayyo bichaatu nama jaalataa hin jira jaalalli hin jiru hin jedhu jaalalli garuu bootaa qaba miidiyaa kan miidiyaa irra kan taphaati waaqayyo isa keessatti na baasu. Gaafiin jahaffaa fi isa dhumaa mudannoon kee kan biyya arabaa tokko nutti himii jette siifan jechuudha. Mudannoon ani na mudate gizee mana madaamii hojjetuudha. Mucaan madaamii na yaamee fi kazaan fiigaan deeme. Waan deemu isaan barandaa ta'anii barri cufanii banaa fakkaataa mastawootiin innaa deemetan mastawootii sanitti bu'ee. Ammas kootti hogganaan jedhan akkasumatti akka inni jiru doon beeku mastawootii sanitti bu'ee mudannoon kiyya inni kana mudannoon kiyya baay'ee gizee biraan sin taphachiisa sirriitti. Inni biyya keessaa immoo yaada'u. Subscribe, like, share hin irraanfatinaa. Gaafan lammata immoo ufu daa'ima koo jaarsa koon fideen sinii ufa. Inna kan lammii biraa maaliif lammii keenyatti hin heerumnu maaliif lammii keenyatti hin heerumnu kan jedhu tokkoffaa biyya arabaa gizee turru umriin keenya sin deema daa'ima argachuufis waan goonuudha kun jechuudha. Inna afraffaan dubartiin tokko heerumtee
moo osoo hin heerumin biyya arabaa dhuftee wayya kan jedhuu fi ana akka kootitti osoo hin heerumin osoo ta'e baay'ee shagga'a. Maaliif hojjettanii qalbiin lama ta'a. Qalbiin lama ta'a. Hin jeeqamtii, inaffaan hin jiraa. Jidduus wanni hin taane hisseenaa. Innis kan biraa jaalattee kan biraa irratti fuudhaa yookaan agarsiin uftutti jee kan biraa hin fuudhaa. Yeroo sanitti immoo sammuun ishii hin jeeqama. Innaa osoo hin heerumin hin jedhan. Shanaffaa shamarran keenya miidiyaa irratti jaalalli nu qabee kan jedhanii jaalalli nu qabee ani kana taphan jedha malee sheexana hin jedha malee jaalala hin jedhuun. Jaalalli Kiristoos jaalalli Waaqayyo bichaatu nama jaalataa. Hin jira jaalalli hin jiru hin jedhu jaalalli garuu bootaa qaba. Miidiyaa kan miidiyaa irra kan taphaati. Waaqayyo isa keessatti naa baasu. Gaafiin jahaffaa fi isa dhumaa mudannoon kee kan biyya arabaa tokko nutti himii jette siifan jechuudha. Mudannoon ani na mudate gizee mana madaamii hojjechuudha. Mucaan madaamii na yaamee fi kazaan fiigaan deeme. Waan deemuu isaan barandaa ta'anii barri cufanii nan banaa fakkaataa mastawootiin innaa deematan mastawootii sanitti bu'ee. Ammas kootti hogganaan jedhan akkasumatti akka inni jiru doon beeku mastawootii sanitti bu'ee mudannoon kiyya inni kana. Mudannoon kiyya baay'ee gizee biraan sin taphachiisa sirriitti. Inni biyya keessaa immoo yaada'u. Subscribe, like, share hin irraanfatinaa. Gaafan lammata immoo ufu daa'ima koo jaarsa koon fideen sinii ufa. Innaa kan lammii biraa maaliif lammii keenyatti hin heerumnu? Maaliif lammii keenyatti hin heerumnu kan jedhu tokkoffaa biyya arabaa gizee turru umriin keenya sin deema. Daa'ima argachuudhaafis waan goonuudha kun jechuudha. Innaa afraffaan dubartiin tokko heerumtee moo osoo hin heerumin biyya arabaa dhuftee wayya kan jedhuu fi ana akka kootitti osoo hin heerumin osoo ta'e baay'ee shagga'a. Maaliif hojjettanii qalbiin lama ta'a. Qalbiin lama ta'a. Hin jeeqamtii, inaffaan hin jiraa. Jidduus wanni hin taane hisseenaa. Innis kan biraa jaalattee kan biraa irratti fuudhaa yookaan agarsiin uftutti jee kan biraa hin fuudhaa. Yeroo sanitti immoo sammuun ishii hin jeeqama. Innaa osoo hin heerumin hin jedhan. Shanaffaa shamarran keenya miidiyaa irratti jaalalli nu qabee kan jedhanii jaalalli nu qabee ani kana taphan jedha malee sheexana hin jedha malee jaalala hin jedhuun. Jaalalli Kiristoos jaalalli Waaqayyo bichaatu nama jaalataa. Hin jira jaalalli hin jiru hin jedhu jaalalli garuu bootaa qaba. Miidiyaa kan miidiyaa irra kan taphaati. Waaqayyo isa keessatti naa baasu. Gaafiin jahaffaa fi isa dhumaa mudannoon kee kan biyya arabaa tokko nutti himii jette siifan jechuudha. Mudannoon ani na mudate gizee mana madaamii hojjechuudha. Mucaan madaamii na yaamee fi kazaan fiigaan deeme. Waan deemuu isaan barandaa ta'anii barri cufanii nan banaa fakkaataa mastawootiin innaa deematan mastawootii sanitti bu'ee. Ammas kootti hogganaan jedhan akkasumatti akka inni jiru doon beeku mastawootii sanitti bu'ee mudannoon kiyya inni kana. Mudannoon kiyya baay'ee gizee biraan sin taphachiisa sirriitti. Inni biyya keessaa immoo yaada'u. Subscribe, like, share hin irraanfatinaa. Gaafan lammata immoo ufu daa'ima koo jaarsa koon fideen sinii ufa. Innaa kan lammii biraa maaliif lammii keenyatti hin heerumnu? Maaliif lammii keenyatti hin heerumnu kan jedhu tokkoffaa biyya arabaa gizee turru umriin keenya sin deema. Daa'ima argachuudhaafis waan goonuudha kun jechuudha. Innaa afraffaan dubartiin tokko heerumtee moo osoo hin heerumin biyya arabaa dhuftee wayya kan jedhuu fi ana akka kootitti osoo hin heerumin osoo ta'e baay'ee shagga'a. Maaliif hojjettanii qalbiin lama ta'a.
qalbiin lama ta'a hin jeeqamti inaffaan hin jira jidduus wanni hin taane hisseenaa innis kan biraa jaalatee kan biraa irratti fu'aa kan agarsiin uftutti jee kan biraa hin fu'aa yeroo sanitti immoo sammuun ishii hin jeeqama inna osoo hin heerumin hin jedhan. Shanaffaa shamarran keenya miidiyaa irratti jaalalli nu qabee kan jedhani jaalalli nu qabee ani kana taphan jedha malee sheexanan jedha malee jaalala hin jedhuun jaalalli Kiristoos jaalalli waaqayyo bichaatu nama jaalataa injira jaalalli hin jiru hin jedhu jaalalli garuu bootaa qaba miidiyaa kan miidiyaa irra kan taphaati waaqayyo isa keessatti na baasu. Gaafiin jahaffaa fi isa dhumaa mudannoon kee kan biyya Arabaa tokko nutti himii jette siifan jechuudha. Mudannoon ani na mudate gisee mana madaamii hojjechuudha. Mucaan madaamii na yaamee fi kazaan fiigaan deeme. Waan deemu san barandaa ta'anii barri cufanii